jalqaba irratti akkasitti agarsiisuu yaaletti akkaataatti OKX irra gallee doolaara bitachuu dandeenyu yookaan immoo kiriptoo kaarensi akkaataatti bituu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Garuu kan laallu doolaara akkamitti akka bituu dandeenyu isinitti agarsiisu. Isa dura garuu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatiin akkasumallee viidiyoon kun hin fayyadattanii namoota yaadaniif immoo share gochuun dagatiin gara viidiyootti walumaan dabarra. Jalqaba irratti gara OKX application keenya deemuudhaan bakka asitti kan tuqne keessa galla. So akkuma asirratti argartan kana akaawuntiin keenyi doolaara 14 irraa qabachuudhaan nun immoo amma doolaara bituu gatii ta'ee fi bakka OKX bakka kana kallacha mirgaatiin deemnee kilik goonaa jechuudha. So deemnee booda bakka tuqaa afurii kana yookaan bakka tammaree kana tuqxanii keessa galta akkuma argartan kan koo kana verified itti profile koo jala sooma jaabataa jiruu fi bakka P2 trading jettu kana P2P trading bakka jettu kana tuqnee keessa gallaa jechuudha. So achirra gallee booda baay'ee inda seelii qaba. Baay'ee yeroo jedhu barbaadu yeroo bituu barbaadda yoo ta'u seeliin immoo yeroo gurgurachuu barbaadda yookaan immoo doolaara gurgurachuu barbaadda yoo qabaattan jechuudha. Kanaaf egaa nuuni immoo bituu gatii barbaannee fi fakkeenyaaf kan bituu dandeenyu birrii Itoophiyaa 200 yookaan immoo 100 kaasnee ta'uu danda'a. 100 kaasnee bituu dandeenya. So kanaaf amma barbaamatti birrii 200tiin bitee sitti agarsiisu. Akkuma argartan kana inni irra keessa birrii Itoophiyaa fakkeenyaaf doolaara 5 bituun barbaade jalatti doolaara 5 barreessaa fi birrii 792 jechuudha. Garuu kan hin barbaade birrii Itoophiyaatiin doolaara 200 gatii ta'ee fi 200 sana barreessanii akkuma argartan kana doolaara 200 barreessaa jechuudha. Maaliif kan hin bituu barbaade isinitti agarsiisu jedhee viidiyoo gatii jechaan jiruu fi birrii 200 barreessee select payment method bakka jettu kana tuqee keessan galaa jechuudha. Akkuma argartan kana teelee birriin jira, Abisiiniyaa baankiin jira, Commercial baankiin jira, nama Commercial baankii fedhadhe select godheeni akkuma argartan kana namoota bitannaa fide. So namoonni bitan kun egaa sitti shobodamuu hin qabne isin gatii isaan bitanii fi percent rate yookaan immoo amman dura waan isaan gurguran irraati milkaa'ina namni akka qabu kan jedhamuu fi online irra isaan jira laafachuu qabdu. So akkuma argartan isaan feel qabaa kana filadheen jira. Gatiin isaas gatii online irra jiruu fi gatiin isaas feeriidha. So place order bakka jettu kana tuqee keessan galaa jechuudha. Maaliif isin asitti kan shobodamuu qabne nama online irra jiru ta'uu qabachuudha. Nama online irra hin jirreef adda gochuu dandeessu garuu isaa namtichi dafee kan falti keessan yookaan immoo gurgurtaa keessa isinii xumuruu gatii dhiisuu danda'uu fi isin nama online irra jiru filachuu qabdu jechuudha. Akkuma argartan amma jalqaba filadheen place order bakka jettu kana tuqee keessa galeera. So akkuma argartan kana information sanaaf fideera. Namichi kun akkuma argartan kanarra keessa chat bakka jettu kun jirti. Black Lion maqaa isaadha. So chat bakka jettu kana bakka yookaan bakka itti maree keessa galtu asiin galtanii egaa online irra jiraachuu jiraachuu dhiisuu asiin mirkaneeffachuu dandeessu. Maaliif asiin chat gootanii fi akka inni online irra jiru adda baafachuu dandeessuudha. So anis amma akka inni online irra jiru adda baafachuuf jecha maal gochuun qaba? Karaa chaatii kana seenii yookaan karaa meesajii kana seenii online irra jirta jedhanii afaan Ingiliffaatiin nan barreessaa jechuudha. So innis yeroo kana tekstii koo erga deebisa. Innis gara kanfaltii isaa xumuruuf ittiin deemaa jechuudha. Akkuma argartan kana deeqaa 14 fi sekendii 20 irra jira. Kana jechuun deeqaa 15 gidduutti kanfaltiin sun yookaan immoo bittaa fi gurgurtaan sun raawwatamuu qaba. Kun seera mataa danda'eedha yookaan immoo seera bulmaata isaadha. So akkuma argartan kana get payment detail bakka jettu kana tuqee keessan galaa jechuudha. Maaliif amma payment yookaan kanfaltii isaa raawwachuuf gatiin ta'ee fi bakka kana tuqee keessan galaa jechuudha. Akkuma argartan kana doolaara 1.25dha birrii 158 tuqaa 77 gura walumaa galatti birrii 200 irraan bita. So get payment detail bakka jettu kana immoo argartu mindire ishee jechuun egaa achi keessa galtanii payment yookaan information isaa barattu jechuudha. Akkuma argartan kana maqaan isaa jira, account number isaa jira. So maqaan isaa Yohaannis Atnaafuu Shafarraa yookaan account number isaa immoo akkuma argartan kana akkuma tokko hidhee jira. So account number isaa copy godhadheen hin ba'a jechuudha. Achumaan jirti mallattoo ishee copy sana godhadheen hin ba'a. Copy godhadhee akkuma argartan beera. So isin deema gara aappii CB baankii yookaan immoo aappii nigdi baankii aappii ishee rangalaa jechuudha. Akkuma argartan kana aappii ragaleeni birricha dabarsaa jechuudha. So birrii meeqadha? Birrii 200 irranii birrii 200 dabarsaa jechuudha. Kan dawwan garuu hin qabne birrii sin dabarsan illee birrii achirra jiru gadi taanaan sin jalaa kufsa yookaan sin jalaa badagatti ta'ee fi birrii achirra jiru yookaan akka shawwadamne yookaan immoo birrii suni isaa guutuu qaba. Kanaaf jecha maal gochuu qabdu? Birrii jedhame sanaaf feerii isaa kanfaluu qabdu malee isaa gadi kanfaluu hin qabdanii jechuudha. So akkuma argartan kana birrii isaa kanfaleef hin jira. Birrii isaa kanfalee fi xumureera. Amma gaa information birrii isaa kanfalee yeroo inni finish naan jedhu maaliin godha? Download godheeni birrii isaa dabarsee sana screenshot godhee yookaan immoo arti sana fuudhee screenshot godhadhee save godhadhee ergaa jechuudha. So step makan hordoftu screenshot godhadhee booda gara OKX tiin deebi'ee jechuudha. So gara OKX keenyatti deebina. So gara OKX deebinee booda immoo I have paid bakka jettu kana tuqnee keessa galla mallattoo iddoo sana tuqnee achiin egaa footoo amma screenshot godhannee sana fuunee erginaaf jechuudha. So footicha erginee fi booda immoo confirm payment bakka jettu kana fuunee click goonee xumuraa jechuudha. So erga kas goonee booda duubatti deebina. So gannisi deeqaa muraasa keessatti gaa daqiiqaa ja'a qabna. Kana gidduutti gaa doolaara bitannee kana nu gadhiisa jechuudha. Akkuma argartan kana kanfallee fi xumureera isa egaa irra deeqaa keenya lakkaa jira. Turtii muraasa booda gatii nu erguu fi ammas ittiin eeginaa jechuudha. So baaggoonee duubatti deebina. Asiin keessaan karaa chaatii gallee fi si eegaa irrannee taayibeetii yoonnee ingiliffaatiin barreessana jechuudha. So innis gaa achiin kanfaltii keenya xumuruu keenya argee booda nu erguu danda'a. Amma nu erguutti garuu teenyee ganna jechuudha. Magani nu geessitti gatii eeguun fi gama baaggoonee duubatti deebina jechuudha. Maaliif hagani nu gadhiisutti teenyee ganna gatii ta'eef jechuudha. So baaggoonee duubatti deebinee teenyee ganna jechuudha.
haala akkasiin bituu dandeessu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf immoo doolaara bitachuu barbaadan akka bituu dandeessu. Garuu immoo isa dura garuu kan isin irraa eegamu akkaawuntii keessan veerifaayi godhachuudha. Veerifaayi godhachuun immoo viidiyoo isin jira piroofaayila hojii jala gaduu yookaan immoo liinkii isaa koomentii isiniin kaachiin galtanii akkaataatti veerifaayi gochuu ilaaluu dandeessu. Aga kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Pilaatfoormii baay'ee guddaadha namoonni baay'ee hojjechaa jiran kan hojjechuu qabdu jechuudha. So baaggoonii duubatti deebiin eeggannaa jechuudha isaatiin amma duubatti deebinee isinitti agarsiisu. So amma duubatti deebineetu bakka information yookaan immoo bakka order bakkeettuu kana tuqni keessa galaa jechuudha. Bakka order bakkeettuu kana pending bakkeettuu kun immoo ishee binnee kaanidha. Doolaara 200 binnee birrii 200 binnee doolaara 1 binnee. So ishee jechuun egaa nu gadhiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanfaltii isaa kanfallee fi gatii jiruu fi nu kanfalaa jechuudha. Isheen amma nu gadhiifamtutti teenyee eeggannaa jechuudha. Akkuma argartan kana akkuma argartan kana min pending jedhu sun badeera yookaan immoo nu kanfalee jira jechuudha manni. So baaggoonii gaafa duubatti deemnee ilaallu isinitti agarsiisu jalqaban doolaara 14 irraa qaban ture. Akkuma argartan kana chaatanaa godheera chaatii keessa gaalee gaafa ilaallu immoo si ergamee jira fudhattee jira. So view asii bakkeetti kan tuquu dandeenya yookaan immoo karaa sadhiisnee karaa piroofaayilii keenya gallee baaggoonii akkaawuntii keenya keessa galchuu dandeenya. Handhuura doolaara 14 qaban ture akkuma argartan kana. Doolaara 14 qaban ture amma tokko tuqaa 2.5 bidee walitti kun akkuma argartan kana 15 tokko tuqaa 2.5 naatee jira. So akkaataa kanaatti bituu dandeessu tippiiwwan garaagaraa akkasii chaanaalii kana subscribe gochuun akka diinaa viidiyoon kun fayyadatti namoota addaniif immoo share godhaa waan dhaggeeffatanii baay'ee galatoomaa. Bye.